deefi akka bishaanii dheeboddeefi jira yoo kam xiqqaate waggaa meeqa kaniin ijaan maatii kiyyaan argin haadhatii tan ji'a 9 gara na baaddattee jettee na deessee arra tolonatti ooluu feetu takka bishaaniin na dheebottee akka midhaaniin na beeloottee na yaadaa jirtu harmeetu taniin anis akkasitti si yaadaa jirtu. Assalamu alaykum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ashama harka fuune jirra jirtu hordoftoota kabajamtoota keenya kan baakan dhiyaa kan kibbaa kan kaabaa bakka jirtanitti salaaman teenya kan jaalalaa kan inni irraa burqeessin haadha qabu isin jecha alhamdulillah deebine jirra rabbiif galannee haa ga'u argeenye bakka nu ga'u isuma beeka akkam isin nagaa fayyaadhaa jirtanii baga jiraattan baga guyyaa irraan kana geessanii alhamdulillah anis numaan jira haalaaf yeroodhaaf illee qilleensa naa badu numaan jira jechuu barbaadeetti jidduudhaan akkanumatti qaqallachaa mimillachaa isin eegaa jirra. Hundummaan keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Alhamdulillah kunugaa haalli amma qilleensa addunyaa kanarratti deemamaa jiru baay'ee takka nu rakkisee baay'ee takka nu sodaachisee biitii addunyaa lollee addunyaa sadaffaan addunyaa irratti eegalamuudhaaf waan deemu na fakkaata. Kana hundi jalaa rabbi najaa isin haa baasu bakka jirtanitti nageenyi rabbi isin bira haa jiraatu. Hundummaan ilmaan Oromoo kan kiristaanas kan waaqeffataa kan muslimaa hundummaa irratti keessanuu nageenyi isin bira haa jiraatu isin jechuun barbaada. Akkasigaa arraan tanaa maal jechuu deema faraan jechuun keessanillee afaan qabu. Faraan wanni jechuu deemu haasoo lama sadi dheeraa isoo hin taane waa'uma gaggabaabdurraa isiniif tuquu barbaadee jira. Keessattuu imallaa jechuun namni biyyarraa yeroo deemu biyya namaa keessatti gargara facee haala adda addaatiin rakkoo adda addaa keessatti mudamaa jira. Keessattuu ijoollonni keenya kan gara biyya ambaa deemaa jirtan baay'ee takka haalli isin yaadaa jirtan haalli isin imilla jettanii yaaddanis ulfaataadha. Laannahu nagaa fi biyya hanga qaban hin beekan jaanii namuma biyyaa deemeetu nageenya mi'aa biyyaatis beeka mi'aa nageenyaatis harkaa. Nageenyi waa hundarra gaariidha. Nageenya jechuun waa hundarra bareedaadha. Silaa xiqqishoo nageenya kana maal goonagaa kan dura beerraa waa hubattus inni kun maaliif narraa jallisee inni kun maaliif akkas ta'een namni ka'ee biyyarraa wal baasu jiru. Keessattuu amma fa'a yoo xiqqaattee ani biyyarraa bahee deemee biyya namaa kana gaaromsee maatii barnoota jirtu obboleeyyan nama keenya hiriyoota nama keenya kan barnoota irra jiran haalli biyya namaa kun akkanaa haalli biyya namaa kun akkasii jee olola biraa keessatti uume barnoota isaa karatti mursiisee sababa dantaa tiyya irra barbaaduudhaaf jecha biyyarraa baasee gara baharaa ergaa jira. Fakkaatummaa anumaasi fakkaatummaa namni kun yeroo barnoota dhiisee bahararra gahu maal jaa warraan ani deemeetiin jira bakka kanaatiin jira maallaqa naa dabarsaa jaan maatiin san yeroo kana keessatti maallaqa harkaa qabaattee dhabdee isaaniif rabbi beeka. Ganaa gaalmootenya biyyarraa bee akka inni itti biyyarraa bee maaliin akka inni itti biyyarraa bee isoo hin beekne haadhaaf abbaan kaane amma waan qaban itti barbaadanii fidanii maal godhan waan silaa baharaa san irraa dabbaran achii bahara dabra bahara qaxxaamura bahara yeroo qaxxaamures hawaalaa lammaffaa isa eeggata. Isoo gara Suudii ce'uudhaaf hin gahin duratti hawaala jaanii maallaqa dachaa tirfii bahara afaan tattaanii akka nama nuti biyya teenya keessatti hin dhageenye. Alhamdulillah kan dhiyaa dhufee nu keessatti dalagata kan bahaa dhufee nu keessatti dalagata.
lammiin biyya biraa dhuftee nu keessatti yeroo deemtu nuti uummata adaanatti hanafa way faranjiin dhufte jenneeti daawwiidhaaf haysaan akkanatti nu lallalanii nu koflan dhaabbannee fa akkanatti daawwanna. Garuu biyya namaa keessa yeroo dhufne isoo warri biyyaa nu miine nuti namni keenya namni gurraachi biyyarraa bee ilmaan saba sarratti obboleeyyan sarratti gocha akka malee dalaga. Dhufee mana keessa ol naqatanii kararraa kottu nyaata nyaattaa waan akkanaa gootaa kottu jaanii mana keessa ol naqatanii maal godhan yeroo gibbii ol seenee nyaanni isaan itti kennan hin jiran hatta bishaan isaan obaasan hin jiran gibbii seenee gibbiin itti cufamnaan maaltu eegalama korkaatu duubaa eegala. Inni kun nama amma baararraa bu'ee nama rakkatee jiru nama rakkina keessa jiru. Rakkina kana gaa maaltu isa mudee beelaa deebuu anaatu gaa biyyarraa sobaan baase. Eessan jiran mana hawaalaa san keessan jira. Gaafa inni dhufee bakka san geetti ani itti mul'adhu. Kabiraatu isarraa dalaga. Hareegganaa maatirra dawwalanii maarreen nu qabee abaluu Abdul Qawwii baananii nu qabee maallaqa hanqana nu gaafachuu jiranii haadhaa fi abbaan maraachuun ga'amma. Waan qaban gurguranii duraanuu liqii itti fuudhanii tabaaraa kafalanii lammaffaa deebi'anii ammoo maal godhu deeman hawaalaa Abdul Qawwiiti. Abdul Qawwiin san hin jiraatin. Ilmaan Oromoo ka jireenya jibbe ka if jibbee biyyarraa ba'ee biyya namaa keessa taa'ee gocha hin taane gocha suukanneessaa gocha hamaa ilmaan Oromoo irratti as garagalee dalagu jiruutu jira. Malee abbaan biyyaa kan hawaala jee ilmaan Oromoo qabee rakkisu jirus tokko hin jiru. Rakkina kana numaatutu walirratti waan hamaa dalagaa jira. Saniif hanqayoo miti nuti kan kana goonuuf hanqayoo miti kan ija alagaatiin wallaalluuf hanqayoo miti nuti kan alagaa waa barsiisu alagaa waa dhaalchisu. Oromoo akkana ta'uun hin barbaachisu. Lammii teessan saba keessan rakkataa keessan kan isinii dhufe rakkina isaatiin fiqqabdanii beelaa dheebuusaa dandeessan nyaachistanii obaastanii yoo gaggeessu baattan maaliif ta'e maaliif kun kan barnoota irraa barnoota karatti wal mursiisnee biyyarraa wal baasnuuf yoo barate boru si fayyada. Si galee gaafa biyya tanamaa keessa dhufe maanaan inni akkaataan inni barnoota irra dhiisee biyyaa beesan itti dhageemti. Yaada lammaffaa sammuu isaa keessatti uumama. Sammuun isaa jeeqamte bakka kaleessa san arraan tana hin jiru. Saniifuu piliis wanni kanaa kun waan barbaachisoo miti. Wanni kanaa kun waan gaarii si miti. Mee bakka jirtanii gaarummaa waliif yaadaa. Bakka jirtanii khayrii waliif yaadaa. Maaliif hamtuu waliin irratti hin hojjetinaa. Kan biyyaa bee biyya namaa keessa jirus jireenyi itti toleetii miti. Jireenya gadi jiraachuu jira. Biyya teessan keessa jiraattanii beeksitanii cabsitanii waan feetan godhuudhaaf mirga qabdan. Biyya namaa ta mirgatti hin qabne tana keessatti rakkoo fi gadadoo hamaa kan wanni kanuma dura keessa jiruuf ifajaanii rakkoo fi gadadoo hamaa keessa jiraachuu jira. Nutuu nuuf gaya an akka kiyyaan akka dhaamsa kootiitiin dhugaa rabbii dubbachuudhaaf isin warri biyya keessa jirtan biyyarra akkam baane hadaraa piliis dhugaa rabbii dubbachuudhaaf ani yeroo amma kana keessatti hedduu fadhii haadhaa fadhii maatii
fedhii maatii fi ijaan arguutiin qaba. Yeroo ammaa kana keessatti akka midhaan kara ji'a meeqaati waggaa meeqaati kan hin ijaan isii hin argin jiraachuu jira. Duraan dursa maatii fi bira jiraatanii harmee fi ijaan ilaaltanii abbaa fi ijaan ilaaltanii isaanii wajjin jireenya qolattanii jiraachuun waan guddaadha. Bilis dhaamsi kiyya kun akka isin bira ga'een sheer waliif godhaa. Wallaalummaa kiyyaanuu waan na mul'atirraa isiniif tuttuqeetiin jira. Oromoo bakka jirtanitti sagalee waliif haa taanu, sagalee waliif taadha. Ilmaan Oromoo akka biyyarraa hin baane hadaraa. Yoo biyya ni qabna dhaba hin qabnu. Inshaallah namni dalagate keessaanuma ba'a. Bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin biraa jiraatu waan hundaa so'uudhaaf miti. Wayim haala yerootti hojii wal qabsiisnee waan biraa keessa galuuf miti. Saniifuu bakka jirtanitti nageenyi Rabbii isin biraa jiraatu. Turtii gaarii